Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo gabaasammee tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo qabadhee isiniif dhiyaadheera. Injifannoo cululuqaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo waliin ani daandii Elemooti. Irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii ilaalessaa waraana weerartuu bilisiginnaa irratti fudhachuun godina lixa Wallaggaa ona Baabboo Gambeel keessaa diina ari'ee to'annoo isaa jala galchee jira. Tarkaanfii har'a ganama fulbaana 23 bara 2022 bariirraa eegaluun mooraa qubsuma waraana bilisiginnaa magaalaa Baabboo Gambeel keessa jiru irratti korommiin ilmaan sabaa woboon haleellaa laalessaa taasiseen tiksitoota impaayera Itoophiyaa koloneel Abiyyi Ahmadiin ilmaan Oromoo akka ajjeesaniif bobbaafaman da'annoo isaanii keessatti weeraruun rasaasaan akaa'ee baarudaan macheessuun 85 ajjeesee 47 madeessuun 15 ammoo jira harkaan qabee jira. Lola ganamaa kaasee hanga waaree boodaatti tureen woboon magaalaa keessaa ari'uun meeshaalee waraanaa kanneen akka qawwee AKM Turkii fi AKM duraanii 125 boombii rasaasa bireenii fi kilaashii 6,000 uffata waraanaa fi hidhannoo dugda diinaa irraa boojuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo ona Baabboo Gambeel keessatti fudhachuun aanicha guutummaatti to'ateen booda hawaasni magaalattii gammachuun daandii gubbaatti ba'uun injifannoo argametti dhiichisuun waraana bilisiginnaa fi qabeenya isaanii sakatta'uun woboo dhuunfachiisaa jiru. Suuraa fi viidiyoo isaa akkaataa quunnamtii intarneetii arganneen isiniif dhiyeessina. Tarkaanfii weerartoota ilmaan Minilik Oromiyaa keessaa buqqisuu itti fufa. Horaa bulaa deebanaa odeeffannoo tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoof arraata biyyoolessa Oromiyaa hordofaa. Injifannoon uummata Oromoof. Waraanni walitti qaqqabaa jira. Kan harkaan qaban billeen jirti. Kan biduubee lafa jijjiirsillee kun hawaasi lafa. Diina kanas egaa kunoo dhahee raawwatee magaalaa keessaa baasee hawaasni illee dhiichisee raawwatee kunoo waraana bilisummaa Oromoo waliin sirbuutti jira. Egaa wantooti ta'an hedduumaa jechuudha. Guyyaa har'aa kan